السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجم توضاف جالتمتون هردفتون برسار ما الحمد لله إنك كوت نجاني كي خنجال الله كوجادا بكجرتن مرس ناقو إجادا وتوتن كيا برم سراك أنا كيستي وانا نسمبر سيسو حالا فيسبوكين كيسن برولة غرغرادا غرافان أرمت تراسلين سنيغورو نسمبر سيسو كنيرو سنجيو چودا فكين ياف برولة أفان معرفات بران برولة إنجليز فان بران برولة أفان عربيات بران برولة غرغرادا چودا haala yeroo feesbuuk keessan keessa deemtanii barruulee garaagaraa argitan jechuudha. Barruulee argitan jechuudha fakkeenyaaf amaariffa yoo taate oromiffaan ammoo jalatti akka isiniif kaa'utti jechuudha. Ofumaaf akka automaatikaalii tiraansleet isiniif godhu jechuudha. Isin galee isin gootanii osoo hin taane fakkeenyaaf ingiliffaan matarratti yoo barraa'e jecha ingiliffaan argitan jechuudha. Jalatti immoo oromiffaan akka isiniif kaa'u jechuudha. Akkasuma amaariffallee jechuudha. jecha matarratti maariffaan argitan jechuudha oromiffaan agartee ofumaan tiraansleet ni godhe jechuudha haala itti dubbifachuu dandeessan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa afaan ofiitiin barreeffama garaagaraadhaa dubbisuun baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkuma Dr. Alii Birraadha jechuudha abbaa jennee kana kanumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa jedha jechuudha isin galee. So kanaafuu afaan ofiidhaa kuni baay'ee tokko nama boonsaa akkasuma baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisaa kanaafan isin barsiisuu fedha jechuudha. Egaa daawwattootaan keenya gama barumsaatiin darbuun duratti warroon YouTube channel keenya faarootaatan baga nagaa dhuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun nuqtinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha achi booda ol kajjatu irratti tuqachuun nuqtinaadha. Akkasuma barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'eetu jira irraa biradhaadha. Akkasuma barumsa keenya yoo isinitti tolee viidiyoo keenya kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana like share waliif godhaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa akka feesbuukiin keessan barruulee garaagaraadhaa akka feesbuuk irratti argitan hunda gara afaan oromoodhaa ofiin automaatikaalii tiraansleet haala itti isin godhuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha Mahammed Al-Rusiin kun barreeffama akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha afaan amaariffaatiin asirratti barreessee jira jechuudha isin galee as gaditti garuu si tiraansleeshin kan jettu ni jirti irratti kilikni gootanii kun akkuma argitan asolitti amaariffaan barraa'ee as gaditti immoo kun akkuma asirratti amma argaa jirtan kana jechuudha barreeffama afaan amaariffaatiin asolitti barraa'ee kana as gaditti immoo gama afaan oromiffatti tiraansleet godhee gama afaan oromootti nuuf jijjiiree jira jechuudha isin galee haala kanaan barreeffama garaagaraadhaa barreeffama dubbisuu hin beekne tokko jechuudha salphumatti gama afaan oromiffatti tiraansleet godhatanii dubbisuu dandeessanii jechuudha daawwattootaan kiyya. Okay amma feesbuukiin keessan barruulee garaagaraadhaa haala kanaan gama afaan keenyatti yookiin gama afaan oromootti akka tiraansleet isiniif godhee isiniif jijjiiru haalli itti isiniif godhu jechuudha asirratti sarara sadii sanarratti kilikni gootanii achi booda gadanii buutanii siiting inni piraayiveetii kana kilikni gootanii ammallee siiting iska jiru irra kilikni gootanii ammallee as gaditti jechuudha laangooj kan jiru irratti kilikni gootanii ammallee haala kanaan isiniif fida asirratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan isin filachiisee jechuudha as gadi buutaniiti afaan oromoo barbaadan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa kana akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha afaan oromoo kan jedhu jedha irratti kilikni gootanii haala kanaan raatii itti guuttu achi booda ammoo wanti gochuu qabdan jechuudha ol inni deebitanii asirratti kunoo seef hojjetu ni jirti seefi irratti kilik gootanii jechuudha. Egaa kalas haala kanaan seefi ta'ee jira of duubani deebitanii kunoo akkuma asirratti argaa jirtan as gaditti kunoo oromoo jedha jechuudha isin galee. Amma jechuudha haala kanaan barreeffama asirratti barraa'an yookiin barreeffama garaagaraadhaa kan asirratti feesbuuk irratti namni maxxansee jechuudha namoota isin hordoftan namoota isin laakii gootanii namoota isin laakii foloo gootanii hordoftan hunda jechuudha barreeffama garagaraatiin namoota waa maxxansan jechuudha haala kanaan salphumatti barreeffama san gama afaan oromootti tiraansleet yookiin jijjiirratanii dubbifachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Akkasuma barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii hojii beeksuu hin dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.